Hubadhu obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Horiin kitaaban hedduu sii bituu ni danda'a. Walaakin ammoo fahamiidhaa fi hayyummaa sii bituu hin danda'u. Ammaas yoo horii qabaatte jaartii gaarii takka akka feete ittiin laalachuu ittiin argachuuf si gargaara. Garuu ammoo jaalalaa fi milkii abadan argachuu hin dandeessu. Ammaas akkasumatti qabeenyaan beekamtii guddaa ittiin argachuu ni dandeessa. Garuu ammoo kabajaadhaa fi miizaana hawaasa keessatti ittiin argachuu hin dandeessu. Ammaas horiin siree gaarii faamilii ajaa'ibaatiin ittiin bitachuu ni dandeessa. Garuu immoo hirriiba gaarii ittiin bitachuu hin dandeessu. Akkasumatti qabeenyi sa'a harka irratti hidhattu takka feete ittiin bitachuu dandeessa. Garuu ammoo yeroo daqiiqaa takka ittiin bitachuu hin dandeessu. Qabeenyaan nyaataa fi dawaan feete ittiin bitachuu ni dandeessa. Garuu ammoo fayyaa bitachuu hin dandeessu. Saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya allaattii samiirraa duuti lafarraa ja'an. Arraan